Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan jaalallee intarteemanti ammas walitti deebinee jirra barumsa keenya har'aatiin lesson 8 barnoota keenya yuunit 3 irratti argamna. Lesson 8 kanarratti kan argamu power triangle among ruling elites kan jedhudha. Kana jechuun immoo qabsoowwan gidduu wal dorgomtoota hayyoota bara 1926 hanga 1935tti turanidha. Eliitis jechuun hayyoota yookaan aktivistoota siyaasaa yeroo sana aangoof dorgomaa turanidha. Problem of succession kan jedhu kanuma kana jalatti argamu kun immoo rakkoo walitti fufinsaan raawwatamaa ture yookaan dhufaa ture jechuudha. Garjallaatti gadi bu'ee kan argamu the problem of succession kan jedhudha. Kana jechuun rakkoo walitti fufinsaan Itoophiyaa keessatti mudachaa turedha. The year 1906 was an important landmark in the region of Empire Minilik II jedha. Kana jechuun barri 1906 bara bulchiinsa Empire Minilik lammaffaa keessatti mallattoo baay'ee barbaachisaa ture jedha. Kana jechuun in that year jedha. Bara sana keessatti Minilik suffered the first stroke that eventually claimed his life in 1913 jedha. Kana jechuun immoo Minilik dhiigni sammuu keessatti dhangala'uun isaa jalqaba dhuma bara 1913tti kan ture. Lubbuun isaa sababuma strookii dhukkuba qomaaxummaa kanaatiin galaafatamee lubbuu dhabee ture. It was also in that same year that the cousin and the most probably successor of Empire Minilik Ras Mukannan passed away jedha. Akkasuma baruma sanitti ilmi obboleessaa akkasuma harka mirgaa Empire Minilik kan ta'e inninis du'aan addunyaa kanarraa boqochuu danda'ee ture jechuu namni Ras Mukannan jedhamu karaa qabatee yookaan passed away ta'e. Subsequently jedhamu itti aansuudhaan the question of succession to the imperial throne become a very important issue jedha. Erguma jarri kun dhumaniin booda gaafiin teessoo mootummaa wal duraa duubaan dhufuudhaan dhimma baay'ee barbaachisaa ta'ee mul'atee ture. Again it was in 1906 that Britain jedha. Ammas bara 1906 kanatti Britaniitu Itoophiyaa keessa harka galfachuu ture. France and Italy concluded the so-called Tripartite Treaty in an attempt to safeguard their territorial interest in the Horn of Africa in the case of succession strife in Ethiopia after the death of Minilik jedha. Kana jechuun Faransaay fi Xaaliyaan Biriteen faatu waliigaltee garee sadii Tripartite Treaty jedhamu kan godhanii raawwatanii baruma duwwaa ja'a kanatti yommuu ta'u, Itoophiyaa keessatti wal dhabdeen wal duraa duubaan yommuu uumamu kanatti jechuu. Jarri kunis kan waliigaltee godhanii kun ammoo dhaaltuu fi bakka bu'aa ofii isaatiin muudame kan hin qabne ture jechuu. Minilik nama dhalate erga hin qabneen booda erga inni du'een booda immoo who had no officially designated heir and successor. Also his death condition of Empire Minilik was deteriorating from time to time jedha. Erga inni lubbuun addunyaarraa badeen booda dantaa naannoo isaanii gaanfa Afrikaa keessatti eeguudhaaf yaalii godhaa turan biyyoonni Faransaay, Xaaliyaanii fi Biriteen. Haalli kuni
fayyaa Impaayar Minilik yeroodhaan hammaataa waan dhufeef du'a isaa hordofee jeequmsi siyaasaa Itoophiyaa keessatti uumamuu malu kana hambisuudhaaf tarkaanfii tokko tokko fudhachaa turan jechuu namoonni asirratti he took some measure to avert the possible political choice in Ethiopia following his death jedha. Rakkoo erga Minilik du'ee uumamu kana ittisuuf hooggantoonni yeroo san turan yaalaa turan abboonni in October 1907 Empire Minilik II established the first council of ministers in the history of Ethiopia jedha. Waxabajjii 1907tti Empire Minilik lammaffaan mana marii jalqaba kan ministeerota kan san duran turre seenaa addaa kan ta'e Itoophiyaa keessatti hundeessee ture jechuudha. The second very important measure taken by Empire Minilik to avert the succession problem was to officially designate his grandson Lijiyasu in May 1909 as his legal successor to the imperial throne jedha. Kana jechuun tarkaanfiin baay'ee barbaachisaa ta'e lammaffaa kan Empire Minilik yommuu rakkoo wal duraa duubaan Itoophiyaa dhufaa jiru kana hambisuudhaaf yeroo sanitti fudhate ilma intalasaa kan ta'e Lijiyaasuu caamsaa 1909tti akka seeraan teessoo impaayirichaa bakka bu'uudhaan bakka Minilik bu'ee aangoo qabatu muudee ture jechuudha. Lijiyaasuun as Lijiyaasu was by then only 12 years old. Ras Tasammaa Naddau, the governor of Iluu Abbaa was promoted to the rank of Ras Bitewadded and made the regent of Lijiyaasu jedha. Lijiyaasuu yeroo sanitti umriin isaa waggaa 12 qofa waan tureef bulchaan Iluu Abbaa Ras Tasammaa Naddau sadarkaa Ras Bitewadded Tasammaatti ol guddate akkasuma gargaara Lijiyaasuu ta'e kan muudamu Miniliktu godhee fi biraa du'e. Isa kanallee kan raawwate Minilik jechuudha. The designation of Lijiyasu as the legal successor of the empire was not welcomed by Etegee Xaayituu, the influential wife of Minilik jedha. Lijiyaasuun akka seeraan bakka bu'u empaayirii jedhamu kuni moggaafamuun aangoon akka isaa kennamu Minilik gaafatullee haadha warraa isaa dhiibbaa guddaa uumuu dandeessu yookaan yeroo sanitti humna guddaa qabdu kan Etegee Xaayituu taate kanaan hin simatamne. Gaafiin kun fudhataman argamne. Sababiin isaa immoo ilmi kun ilma intalasiiti miti jechuudha. Employing a skillful policy of marriage alliance, Xaayituu managed to strengthen her power and influence in Ethiopian politics jedha. Imaammata ogummaa gamtaa gaa'elaa qacaruudhaan Xaayituun siyaasa Itoophiyaa keessatti aangoo fi dhiibbaa ishee cimsuu dandeessee turte jechuu bara Minilik dhukkubsachaa ture kana keessa. The most significant political marriage arranged by Etegee Xaayituu was that of her nephew Ras Gugsaa and Empire Minilik's daughters Zawuditu jedha. Xaayituun siyaasa Itoophiyaa keessatti aangoo fi dhiibbaa ishee akka cimsuu dandeessisu yookaan akka jabeeffattu kan ishee taasise gaa'elli siyaasaa kan Etegee Xaayituun qopheessite inni guddaan kan ilma obboleessasii Ras Gugsaa Walee fi intala Empire Minilik Zawudituu wal fuusisuu kana ture jechuudha. Although Lijiyasu was officially designated as the successor of Empire Minilik in
1909 Itege Taayituu continued to exercise supreme power jedha. Liji Iyyaasuun bara 1909tti bakka bu'aa Impaayera Minilik ta'ee ifatti kan muudame ta'us garuu Itege Taayituun aangoo olaanaa qabachuu itti fufte jechuudha. Inni kanuma maqaa ture Iyyaasuun bara saniif. Taayituus action provoked opposition from the Shawaan nobility headed by Ras Bitewoddet Tasammaa Naddoo and Fiitoorarii Abda Goorgis Dinagdee jedha. Kana jechuun tarkaanfiin Xaayituu kuni mormii kaasee ture kabajamtoota warra Shawaa bulchan yookaan Shawaan nobiliitii warra jedhaman warra yeroo sanitti kabaja guddaa qabanii fi akkasuma Ras Bitewoddet Tasammaa kan Minilikiin Iyyaasuuf gargaaraa godhe kanaa fi Fiitoorarii Abda Goorgis Dinagdee kan jedhamu hoogganaa waraanaatiin garee kan waraanaan durfamu gareen kuni Xaayituu kana mormii itti kaasan. Ras Mikael of Wallo, the father of Liji Iyyaasu, also strongly protested against the illegitimate acts of Taayituu jedha. Ras Mikael abbaan Iyyaasuu kan Walloo kunilleen gocha seeraan alaa Xaayituu irratti mormii cimaa dhageessisee ture jechuudha. The nobility who were victim of Taayituu Shumsher appointment and dismissal also joined the opposition against Taayituu jedha. Warri gurguddoon yookaan nobilitii kan turan hooggantoonni kanneen miidhamtoota yookaan muuddamaa fi hojiirraa ari'amuu Xaayituutiif sababa ta'an mormitoota Xaayituu irratti hirmaatanii Xaayituu mormanii hojiirraa kaasan jechuudha. Fiitoorarii Abda Goorgis Dinagdee, who had a key role in inciting the army known as Mahal Safari against Taayituu, led the coup of 1910 jedha. Kana jechuun Fiitoorarii Abda Goorgis Dinagdee kan waraana Mahal Safarii jedhamuun beekamu yeroo sanitti gaggeessaa ture. Xaayituu irratti waraana Mahal Safar jedhamu san kakaasuudhaan waraanni sun akka isii irratti duulu keessa gahee olaanaa qaba. Fonqolcha mootummaa bara 1910tti gaggeeffame kan isaan hoogganame jechuudha. Which effectively removed Taayituu from the imperial court. In 1910, Taayituu was forced to leave the place and return to Entoto, where she died in 1918. Kana jechuun lolli Fiitoorarii Abda Goorgis Dinagdeen godhame kuni bu'a qabeessa ta'ee Xaayituu mana murtii Impaayeraa keessaa kaasee yookaan masaraa mootii Minilik keessaa kaasee bara 1910tti Xaayituu masaraa mootummaa gadhiistee gara Inxooxxootti deemtee soorama baatee yookiin xoorataa kan jedhamu bara 1918tti osuma xoorataa irra jirtu Inxooxxootti duute jechuudha. Kan itti aanee jiru Liji Iyyaasuu kan jedhudha. Nootii keenyarraa wanti adda godhu immoo suuraa Liji Iyyaasuutis isiniif qabannee jira. Kunoo kana ilaaluu dandeessanii. The removal of Itege Taayituu from the place in 1810 was followed 1910 kan jedhudha. 1910 was followed by a reshuffling of political power in favor of the Shawaan nobility jedha. Bara 1910tti Itege Taayituun masaraa mootummaa keessaa kaafamuun ishii yookaan baafamuu ishii hordofuudhaan aangoon siyaasaa jijjiiruun warra noobiloota Shawaatiif faayidaa guddaa taasifamee ture jechuudha. However jedha haa ta'u malee wanni kuni the regent of Liji Iyyaasuu Ras Bitewoddet Tasammaa Naddoo died in April 1911 jedha. Kana jechuun
otuma Iyyaasuun gara aangootti dhufuun isaaniif gammachuu ta'ee jiru gargaaraan liji Iyyaasuu Raas Bitewoddet Tasammaa Naddaw kuni Ebla 1911tti du'ee addunyaarraa galee unexpectedly jedha. Kana jechuun haala hin eegamneen yookaan akka hin eegamnetti liji Iyyaasuu refused to accept a new regent. The sudden death of Raas Bitewoddet Tasammaa gave the teenager liji Iyyaasuu the opportunity to exercise political authority on his own jedha. Kana jechuun akka hin eegamnetti namni kun du'uun isaa liji Iyyaasuun gargaaraa haaraa fudhachuu dide jechuu warri nobilitii kanarraa itti kennanii. Duuti Raas Bitewoddet Tasammaa kuni dargaggeessa umriin isaa mana 10 keessa jiru liji Iyyaasuu kanaaf bara 1913tti erga Minilik du'ee booda inni kun biraa du'uun baay'ee isaaf bu'a qabeessa ture jechuudha. Yaalii isaanii diduu fi ofiin of gaggeessuudhaaf. Although he was not officially crowned even after the death of Minilik in 1913, anyway, liji Iyyaasuu exercised full political power from 1911 to 1916 jedha. Kana jechuun liji Iyyaasuun gargaaraa warri nobilitii shawaa itti muudan yookaan isatti kennan diduudhaan karuma hundaan bara 1911 hanga 1916tti biyya dhuunfaa isaatiin sirna siyaasa mataa isaatiin hoogganuu danda'e ture. The only serious challenge to liji Iyyaasuu assumption of power come from Raas Abbata Boyyaaloo. Akkasuma qaamni cimaan liji Iyyaasuu akka kophaasaa aangoo fudhachuun hin taane irratti duulaa ture. Raas Abbata Boyyaaloo irraa mormiin yookaan chaalenjiin guddaan itti dhufe. Abbata seems to have a plan to be the next regent following the death of Raas Bitewoddet Tasammaa Naddaw jedha. Raas Abbataan kuni du'a Raas Bitewoddet Tasammaa Naddaw kana hordofee gargaaraa itti aanu ta'uudhaaf karoora waan qabu fakkaata. Iyyaasuun kophaa biyya gaggeessuun ta'uu jedhee duulaa ture jechuudha. Raas Abbataa reportedly made an unsuccessful attempt to break into the place jedha. Raas Abbataan kuni masaraa mootummaa cabsee seenuudhaaf yaalii godhee garuu hin milkoofne. Yaaliin isaa sun akka fashalaa'eetu himama jechuudha. Finally jedha dhumarratti the possible bloodshed was avoided by the intervention of the Patriarch Abuna Maatiyos jedha. Kana jechuun immoo gara dhumaa dhiigni dhangala'uu danda'u giddu seentummaa abbaa mana Abuna Maatiyos jedhamu kanaan liji Iyyaasuu was too young and without the required experience to rule a big empire like Ethiopia jedha. Liji Iyyaasuun nama umriin isaa baay'ee xiqqaa ta'ee fi muuxannoo barbaachisu hin qabne waan ta'eef impaayera guddaa Itoophiyaa kana bulchuu hin dandeenye jedha. But jedhammoo garuu he had introduced significant social and economic reforms jedha. Liji Iyyaasuun haaluma san keessa taa'ee umriin isaa otoo ijoollee muuxannoo illee hin qabne hariyoomsa hawaasummaa dinagdee guddaa Itoophiyaa keessatti taasisee ture jedha. Liji Iyyaasuu tried to give Ethiopian Muslim equal status by integrating them into his administrative hierarchy jedha. Kana jechuun liji Iyyaasuun musliimoota Itoophiyaa sadarkaa bulchiinsa isaa keessatti walitti makuudhaan kan muslimni duraan akka lammii biyyaatti hin laallamne
mirga walqixa kennuuf yaalee ture jechuudha. He gave financial support for the establishment of mosques and the latter established marriage alliance with local Muslim nobilities jedha. Iyyaasuun akkasuma masjiidota ijaaruufillee deeggarsa maallaqaa kan kenne yommuu ta'u, boodarra namoota beekamoo muslimaa naannoo sanii yookaan kan Itoophiyaa waliin tumsa gaa'elaa hundeessee ture jechuudha. Iyyaasuu also introduced a system of auditing government property and formed a municipal police for known Tirumbulee jedha. Kana jechuun Iyyaasuun sirna oodiitii qabeenyaa yookaan lakkoofsa qabeenyaa mootummaas hojiirra oolchuudhaan humna poolisii bulchiinsa magaalaa Tirumbulee jedhamuun beekamu ijaaree ture. He established a separate department of education jedha. Akkasuma Iyyaasuun kutaa barnootaa adda ta'e hundeessee ture jechuu kan amantaarraa walabaa yeroo saniif barumsi amantaa ortodoksiitiin walitti hidhaadha. Iyyaasuu also took measures against the Quranyaa system jedha. Iyyaasuun akkasuma sirna Quranyaa yookaan sirna wal qorquu irrattis tarkaanfii fudhatee ture jedha. Whereby the accused and the accuser were chained together until justice was served jedha. Akkasuma himatamaa fi himataan hanga hanqinni yookaan rakkinni jiru adda baafamee murteen itti kennamutti sansalataan kan walitti hidhataman ture jechuu bara Iyyaasuu keessa. He also tried to do away with the unfair traditional practice of the detection called lebaashaayi jedha. Akkasuma Iyyaasuun gocha aadaa haqa hin qabne hattuu adda baasuun lebaashaayi jedhamu dhabamsiisuuf yaaleera jechuudha. Iyyaasuu's spread became very controversial because of his religion policy jedha. Barri Iyyaasuu imaammata amantii isaarraa kan ka'e baay'ee falmisiisaa ture jechuudha. His religion policy was eventually used by his internal and foreign adversaries to remove him from power jedha. Imaammanni bulchiinsa amantaa isaa haalli inni amantii itti ilaalu dhumarratti mormitoota isaa kan biyya keessaa fi alaatiin aangoo irraa akka isa kaasuuf yaada itti fayyadamamaa turanidha jechuudha. What Iyyaasuu tried to do regarding religion could be briefly explained as an attempt to introduce an equitable system whereby both Christians and Muslims would live as equal citizens jedha. Iyyaasuun amantii ilaalchisee wanti inni gochuuf yaale sirna haqa qabeessa kiristaanonnis ta'ee musliimoonni lammii walqixaa ta'anii akka jiraatan yaalii godhe jedhameeti gabaabinaan ibsamuu kan danda'udha jechuudha. Iyyaasuu was not providing special attention and power to Islam or Christianity as his opponents were blaming him jedha. Iyyaasuun mormitoonni isaa waan isa komachaa turaniif amantii kiristaanummaa caalaa islaamummaaf xiyyeeffannoo fi tola kennaan turre jechuudha. Amantaa lameenuu walqixa tajaajilaa kan turedha akka seenaan dubbatutti. He continued building churches and giving endowments to churches and monasteries as his predecessors were doing jedha. Waldaa amantaa kiristaanaa ijaaruu fi akkuma warri isa dura turan gochaa turanitti manneen amantaa fi mana qulqullummaaf endowmentii yookaan
mindaa kennuu itti fufee ture jechuudha. Lijiyyaasu also felt that similar encouragement should be given to Islam and the Muslim religion institution jedha. Iyyaasuun akkasumallee jajjabinni wal fakkaataan Islaamummaa fi dhaabbilee amantaa Muslimaatiifis kennamuu akka qabutti itti dhaga'amaa ture jechuudha. Amantaan walqixa Itoophiyaa keessatti tajaajilamuu qaba waan jedhamu yaade. In fact jedha dhugaa dubbachuudhaaf Lijiyyaasuu had built a polygamous family, continued his adultery, and showed disrespect and contempt for the old and apparently corrupt nobility jedha. Lijiyyaasuun dhugatti immoo maatii haadha manaa baay'ee qabu ijaaree ture yookiin immoo haadha warraa baay'ee fuudha jedha. Kanammoo seenaatu jedha ana miti. Akkasuma ejjennoo isaa kana itti fufee kabaja dhabuu fi tuffii warra nobiliitii yookaan kabajamtoota dulloomaa ta'an warra Minilik fa'aa waliin turaniif kan tuffii qabu haala malaammaltummaa fakkaatu agarsiisee ture jedha. He was often absent from his capital Addis Ababa jedha. Yeroo tokko tokko immoo inni magaalaa guddoo isaa Addis Ababa irrallee kan hin argamne ta'ee mul'atee ture. Owing to his frequent wandering to the provinces jedha. Sababni inni magaalaa kanatti hin argamneef sababa yeroo baay'ee gara naannoleetti naanna'aa tureefi jedha. All these were issues taken by his opponents to charge him with immorality and irresponsible leadership jedha. Wanni kun hundi dhimmoota mormitoonni isaa safuu badaa fi hoggansa itti gaafatamummaa hin qabne akka itti himatan yookaan jechoota kana itti lafaa fudhatanii mormuu danda'an sababoota turanidha jechuudha. Iyyaasuu had developed a particularly close relationship with the Somali people and their leaders jedha. Iyyaasuun akkasuma uummata Somaalee fi hoggantoota isaanii waliin hariiroo cimaa kan uume yommuu ta'u jedha. Who considered him a great national hero and rose in anger when he was deposed in 1916 jedha. Kana jechuun hariiroon inni isaan waliin qabu kunis akkaataa goota biyyaalessaa guddaatti isa ilaalaa akka turan godhee hamma bara 1916 aangoorraa bu'uudhaan yookaan aangoorraa ka'ee mana hidhaatti darbatamutti akka addaatti ilaalamaa ture jira kanaani. In 1914 Iyyaasuu crowned his father as Mikael, Nugus of Tigray and Wollo jedha. Bara 1914tti Iyyaasuun abbaa isaa Ras Mikael Nugusa Tigraay fi Wollo godhuudhaan sirna gonfoo akka gonfatu isa taasisee ture. Lijiyyaasuu is accused of promoting his relatives, friends and those with whom he had matrimonial connection at the expense of the Shawaan nobility jedha. Lijiyyaasuun firoota isaa, hiriyoota isaa fi warra walitti dhufeenya gaa'elaa waliin qabu baasii warra gurguddoo Shawaa yookaan Shawaan nobiliitii kana guddisuudhaan himatama jedha. Kana jechuun firoota isaaf namoota hiriyummaa qabanii fi soddaa isaatiif baasii guddisee nuti immoo firoota Minilik nuun kabaju yaada jedhamu itti kaasanii. He took the governmentship of Sidamo from the Adwa veteran Dajjaz Balcha Safo and gave it to a new ally jedha. Kana jechuun
Iyyaasuun bulchiinsa Sidaamoo loltuu Adawaa kan ta'e Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo irraa fudhatee michuu haaraa fi obboleessa haadhasaa Nigaadiraas Haayile Goorgisiif kennee ture kan jedhu itti kaa'amee ture. Haile Gorgis was also given the rank of chairman of the Council of Ministers, which had been held by February Habte Gorgis jedha. Kana jechuun Nigaadiraas Haayile Goorgisiif kenne jedhamee himatamus Haayile Goorgis namni inni kenneef jedhamu kun sadarkaa dura taa'aa mana marii ministeerotaa kan February Habte Gorgis dinagdeetiin qabamee ture keessatti aangoon isaaf kennamee ture kan jedhu odeeffannoon jira jechuudha. Moreover jedha wantoota kana malees Liji Iyyaasuu removed Dajjaaz Tafarii Mokonnin from his family his Harar and transferred him to Kafaa jedha. Kana malees wantoonni Iyyaasuun hojjete Dajjaazmaach Tafarii Mokonnin abbaa Tafarii Mokonnin jechuun Haayile Sillaasee jechuudha. Maatii isaa Harar irraa buqqisee gara Kafaatti dabarsee ture. Haayile Sillaasee jalqaba dhaloonni isaa Harar ture, isaatu gara Kafaatti dabarse wanni jedhamu seenaa keessa kan jirudha. The combination of all this action disappointed the Shawaa nobility and encouraged them to unity to remove Liji Iyyaasuu from power jedha. Wantoonni akkanaa kuni hundi walitti makamuudhaan abbootiin qabeenyaa yookaan aangawoonni sadarkaa gurguddoo qaban kan Shawaa abdii kutachuudhaan Liji Iyyaasuu aangoo irraa akka buqqisan akka sababa tokkootti kan isaan jajjabeessee gara isaatti akka duulan godheedha. Liji Iyyaasuu also antagonized the neighboring colonial power of Italy, France and Britain by following a pro-German and pro-Turkish policy jedha. Liji Iyyaasuun imaammata Jarmanii fi Turkii deeggaruudhaan yookaan hordofuun humnoota koloneeffataa ollaa Xaaliyaanii fi Faransaay Britain fa'aa mormee turee jira jechuudha. This was viewed with great alarm by them jedha. Kana jechuun inni Jarmanii fi Turkii deeggaree imaammata isaanii deeggaree koloneeffattoota kana mormuun rakkoo biraa yookaan sodaa guddaadhaan ilaalamee akka turu warri alaa kun akka irratti duulaniif sababa ta'e. Because jedha sababni kunis at that time yeroo sanitti they were engaged in the First World War against German and Turkey jedha. Kana jechuun yeroo sanitti waraana addunyaa tokkoffaa irratti Jarmanii fi Turkii irratti bobba'anii jiran jechuu. Jarri sadeen Itaalii, Firaansii fi Ingiliz yookaan Britain kuni. Iyyaasuu was also providing material and moral support to the Somali nationalist leader Said Muhammad Abdullah Hassan, who was fighting against the British and the Italian colonizers in Somalia jedha. Kana jechuun yeroo sanitti Iyyaasuun hoogganaa sabboonummaa Somaalee kan maqaan isaa Said Muhammad Abdullah Hassan jedhamu kan koloneeffattoota Ingilizii fi Xaaliyaanii Somaaliyaa keessatti akka isaan Somaaliyaa kolonii isaanii dhabsiisuudhaaf qabsa'aa tureef deeggarsa meeshaa waraanaa fi leenjii waraanaa taasisaa ture jedha. Deeggarsa meeshaa waraanaa jechuun immoo kan maal jennuuni three colonial powers allied with Ethiopian internal force against Liji Iyyaasuu kan jedhu immoo deeggarsi meeshaa waraanaa moral support to the Somali kan jedhu. Iyyaasuu was also providing material and moral support jechuun materialiin meeshaadhaan deeggaree ture akkasuma moral supportiin immoo leenjii fi yaada hoggana waraanota isaanii leenjisuun isaan deeggaraa kan turedha jechuu. Iyyaasuun
Sababa kanarraa kan ka'e humnoonni koloneeffataa sadan humna keessoo Habashaa waliin michuu ta'uudhaan Liji Iyyaasuu irratti bobba'anii turanii. Britain, France and Italy sent a joint note to the Shan nobility asking for the removal of Liji Iyyaasuu in September 1916 jedha. Kana jechuun Britain, Faransaay fi Itaaliin yaadannoo waloo gara abbootii qabeenyaa shawaatti erganii adoolessa 19 bara 16tti Liji Iyyaasuun akka aangoo irraa buqqa'u gaafatanii turanii. Sammaahal safarii to stood against Liji Iyyaasuu while Liji Iyyaasuu was on his usual tour of the Ogaden jedha. Yeroo waraqaan kun dhiyaatutti loltoonni maal safariilleen Liji Iyyaasuu dura dhaabbatee mormee ture. Iyyaasuun yeroo san daawwannaa isaa barame yookaan daawwannaa aadaa godhate kan Finfinneetti hin argamneef Ogaaden irratti osoo jiruuti wanni kun kan ta'e. His opponents assembled in Addis Ababa and convinced Abuna Maatiyos to excommunicate him jedha. Namni isa mormu yookaan mormitoonni isaa walitti qabamanii Addis Ababa turanii akkasuma Abuna Maatiyos amansiisanii turan jechuudha. Abbootii mana amantaa kan hoogganu Abuna Maatiyos. The coup against Iyyaasuu was approved by both the Abun and the Iche jedha. Kana jechuun kufaatiin Iyyaasuu yookaan aangoo irraa kaafamuun isaa fonqolchi isaa kuni mootummaa fi akkasuma Abunii fi Icheegiin illee raggaasifamee ture jechuudha. On September 27, 1916, Liji Iyyaasuu was deposed in his place. Zawditu Minilik was named Empress and the Judge Safari Mokonnin was named Ras and heir to the throne. Kana jechuun adoolessa yookaan ji'a Seepteembar 27tti 1916tti Liji Iyyaasuun aangoo irraa kaafamee bakka inni hin jirretti beeka. Aangoo irraa kaafamuun isaa otoo inni quba hin qabne bakka isaa Zawdituu Minilik godhanii impaayera dubartii jechuudha. Akkasuma Dajjaazmaach jedhamee kan moggaafame Tafarii Mokonnan yookaan Hayila Sillaasee Raas godhanii mootummaa teessoo dhaltuu mootummaa jedhamuun moggaafame. Nugus Mikaa'el abbaan Iyyaasuudha jechuudha. Nugus Mikaa'el Iyyaasuus father attempted to alter the situation by leading a large army from Dasse to Shawa. Also, the force of Nugus Mikael had secured an initial victory at the Battle of Toramesk jedha. Kana jechuun Nugus Mikael abbaan Iyyaasuu waraana guddaa Dasee irraa gara Shawaatti geessisuudhaan haala kana jijjiiruudhaaf yookaan muudama ilma isaa duubaa muudame kana jijjiiruuf yaale. Humnoonni Nugus Mikaa'el lola Toramesk irratti injifannoo jalqaba galmeessisanii turanii garuu kun ta'us jedha. The forces of Nugus Mikael were completely defeated and Mikael himself was captured at the last decisive and bloody battle of Segle jedha. Yeroo jalqabaa Toramesk irratti injifatullee Nugus Mikael guutumatti mo'ame. Ofii isaatiifillee lola keessatti harka kennatee dhiigni lola baay'ee irratti dhangala'ee fi lola murteessaa ta'e lola Seglee jedhamu irratti naannoo magaalaa Shinoo kan raawwatamedha. Lolli kunis fight on October 27, 1916 kan jennu lola godhamee ture. Bara 1916tti ji'a onkololeessaa guyyaa 27 jechuudha. Iyyaasuu remained a fugitive until he was captured in Tigray in
21, he was placed under the custody of Raskasa Hailuu jedha. Iyyaasuun haala kana mormaa ture. Dhumarratti immoo bara 1921 Tigraay keessatti qabamuudhaan baqataa ta'ee hafee to'annoo Raskaasaa Hailuu jala galfamee qabame jechuudha. In 1932, Iyyaasuu escaped from prison with the help of Ras Hailuu of Gojjam jedha. Hamma to'annoo Raskaasaa Hailuu jala ture san booda bara 1932 Iyyaasuun gargaarsa Ras Hailuu Gojjam irraa argateen mana hidhaatii miliqee badee ture. He was again captured and confined to a prison in Gaara Mul'ataa Harargee jedha. Ammallee mana hidhaatii miliquus bifa haaraan qabame mana hidhaa isaaf ijaarame kan Gaara Mul'ataa Harargee jirutti hidhame. He remained there until his death in 1936 jedha. Hanga bara 1936tti du'ee addunyaarraa baqatutti Hararguma Gaara Mul'ataa hidhaa ture jechuudha. Zaddiyaarchii kan jennu kana jechuun bara namoonni lama teessoo mootummaa qabatanii bulchaa itti turanidha. Kunis bara 1916 hanga 1930tti jechuudha. Waa'ee baroota kanaatis kan waliin ilaallu ta'a. The Battle of Seglee restored the Shawaan political supremacy jedha. Lolli Seglee irratti raawwatame Garraas Mikaa'elii fi loltoota Shawaa gidduutti raawwatame olaantummaa siyaasaa Shawaa deebisee mirkaneessee ture. As mentioned above, the 1916 Cup Marquess crowned the daughter of Minilik Empire, Minilik Zawditu, as Empress and Rastafari Mokonnin as heir to the imperial throne jedha. Kana jechuun akkuma armaan olitti haasofnee turretti warri fonqolcha mootummaa bara 1916tti raawwatan intala Empire Minilik Zawdituu fi akkasuma Rastafari Mokonnin yookaan Haayila Sillaaseedhaan teessoo mootummaa gonfoo godhatanii kan fonqolchi Iyyaasuu irratti raawwatamedha. Zawditu's selection as the empress was unusual, as it was uncommon to select a woman as a head of state jedha. Filannoon Zawdituu akkuma intala dubartii waan hin baranneef san dura waan hin baratamneef dubartiin akka mataa biyyaatti filachuun waan baratameen turreef jechuudha. San dura wanni kun kan jalqabaati. From 1916 to 1930 Zawdituu and Tafari theoretically ruled together jedha. Bara 1916 hanga 1930tti Zawdituu fi Tafariin tiyooriidhaan yookiin yaadaan walii galanii wal hubachaa waliin bulchaa turanii practically jedha. Garuu immoo qabatamaan however wanni kun haa ta'uu malee Tafari's power grew from year to year will Zawdituu become increasingly powerless and passive jedha. Kana jechuun aangoon Tafarii yookaan Haayila Sillaasee waggaa waggaadhaan guddachaa kan deeme yommuu ta'u, Zawdituun ammoo bara baraan utuma barri deemaa deemu aangoon ishii gadi bu'aa yookaan humna kan hin qabne ta'aa dhufeedha. Tafarii was more ambitious, enlightened and determined than Zawdituu jedha. Tafarii yookaan Haayila Sillaaseen Zawdituu caalaa hawwii guddaa kan qabu ifa akkasuma kutannoo cimaa kan qabu turedha. Zawdituu had the support of the Shawaan nobility as she was the daughter of Minilik Zawdituun intala Minilik waan taateef deeggarsa warra
kabajamoo yookaan abbootii qabeenyaa Shawaa qabdi. She was very popular amongst the traditionalists who were headed by Fiitooraariyaa Abdugorgis dinagdee jedha. Zawdituun warra duudhaa yookaan warra karaa aadaatiin deemanii fi kanneen Fiitooraariyaa Abdugorgis dinagdeetiin hoogganaman biratti baay'ee jaalatamte turte. The relationship between Zawditu and Tafari deteriorated when Tafari's power started to grow progressively at the expense of Zawditu and the Council of Ministers. Kana jechuun hariiroon Zawdituu fi Tafarii yookiin Haayila Sillaasee gidduu jiru kan hammaachaa deeme yeroo aangoon Tafarii baasii Zawdituu fi mana marii ministeerotaatiin tartiibaan guddachuu jalqabe. Inaaffaarraa yookaan Zawdituun ani intala nama isa caaluu ta'e osoo hin jiruu akkamittiin isaa gattaa yaada jiruun wal dhabaa turanii. Rastafari began to exercise the role of a regent jedha. Rastafariin yookaan Haayileen ga'ee gargaartummaa yookaan hojii raawwachiisummaa Zawdituu duubaan taa'ee biyya gaggeessu haalaan hojjechuu itti fufe yookaan bifa durii caalaa guddisee jalqabe. Ishiillee ajajuu eegale. The political ascendance of Rastafari worried the old traditional nobility and the members of Council of Ministers jedhama. Olaantummaan siyaasaa Rastafarii abbootii qabeenya aadaa durii fi ministeerota mana marii ministeerota kanaan yaaddeessaa ta'uu eegale. Wanni kun garam deemaa jira wanni jedhamu isaan hundatti dhaga'amuu ittuma fufe. Whose power began to diminish from time to time due to the maneuvers of Rastafari jedha. Aangoon isaa yaaddeessaa ta'uun kun sababa sochii Rastafariitiin aangoon isaanii yeroo yeroodhaan hir'achuu jalqabe jechuudha. Lakkuma sadarkaan isaa dabalaa deemu kan jara faallaasaa immoo gadi bu'aa kan deemudha. In 1918, Rastafari removed all the old ministers except Fiitooraariyaa Abdugorgis jedha. Bara 1918tti Rastafariin Fiitooraariyaa Abdugorgis malee ministeerota durii hunda buqqisee hojiirraa kaasee. The traditionalists had the support of the 10 Patriarch of the Ethiopian Orthodox Church jedha. Akkasuma warri aadaa kun deeggarsa abbaa mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa yeroo sanii kan ture isaan kan deeggaranidha. Nature seemed in favor of Tafari in 1926 jedha. Uummanni Tafariidhaan waan deeggaru fakkaachaa ture yeroo sanitti. Tafariin yookaan Haayileen ilaalcha ammayyaa yookaan modern ta'e qaba jedhamee waan odeeffameef. The major obstacle to his growing power, Abuna Maatiyus and Fiitooraariyaa Abdugorgis dinagdee passed away jedha. Bara 1926tti gufuuwwan gurguddoo kan isatti ta'an aangoo isaa akka hin guddanneef namoota gufuu ta'an Abuna Maatiyusii fi Fiitooraariyaa Abdugorgis illeen addunyaarraa du'a lolaan alaa yookaan du'a nagaatiin boqotanii turanii. Kun ammoo milkaa'ina guddaa isaaf ta'e. In 1928, Tafari outmaneuvered Dajjazmach Balcha Safo, who had rebelled against Tafari, supporting Zawditu, and took over Balcha's rich province of Sidamo jedha. Kana jechuun bara 1928tti Tafariin yookaan Haayila Sillaaseen Dajjazmach Balcha Safoo kan Zawdituu deeggaruu irratti fincilee caaltee bulchiinsa badhaatee Balchaa Sidaamoo qabatee. Balchaan kana jechuun immoo Balchaan lola gaggeessaa ture irratti milkaa'ee
naannoo tokko tokko qabatee bulchuu eegalee in the same year jedha. Baruma wal fakkaataa keessatti Dajjaazmaash Abbaa Wuqoo kan jedhamu also rebelled against Tafarii but he was imprisoned jedha. Kana jechuun baruma sanatti Abbaa Wuqoo Tafarii irratti namni fincilaa ture suni hidhamee du'e. Baalchaa Saafoo itis ni du'e jechuu kan Sidaama bulchaa ture. Namoonni kun hundi kan Tafarii irratti duulaa turanii isaaf milkaa'ina ta'e kun faayinaalii dhumarratti the Mahal Safarii praised Zawdituu to crown Safarii as king jedha. Dhumarratti Mahal Safariin Zawdituu dhiibee aangoo irraa fageesse Tafariin mootii gonfoo godhatee hundeesse jechuudha. Accordingly jedha. Haaluma kanaan in October 1928 Zawdituu crowned Tafarii Nugus jedha. Onkololeessa 1928tti Zawdituun Tafarii Nugusa gonfoo gonfachiise jechuu Zawdituu keessaa baase. Tafarii became king of Ethiopia and heir to the throne jedha. Tafariin mootummaa Itoophiyaa fudhachuudhaan dhaaltuu teessoo aangoo ta'ee aangoo isaa qabate 1928tti. The last formidable foe to Nugus Tafarii was the husband of Zawdituu Ras Gugsaa Wolee jedha. Diinni sodaachisaan dhumaa yookaan kan isa booda diinnin turre mootummaa Haayila Sillaasee yookaan Tafariitiif abbaa warraa Zawdituu Ras Gugsaa Wolee ture. It is said that Ras Tafari had a key role in the separation of Zawdituu from her husband Ras Gugsaa jedha. Zawdituun abbaa warraa ishee Ras Gugsaa irraa adda bahuu keessatti Ras Tafariin gahee olaanaa akka qabuutu himama jechuudha. Jara adda baasee kopha kophaatti cabsate jechuudha. The disagreement between Tafari and the Gugsaa led to the Battle of Anjim on 31 March 1930 jedha. Kana jechuun waliigaltee dhabuun Haayila Sillaasee fi Gugsaa Wolee gidduutti uumamee ture. Lola Anjim jedhamu ammajjii 30 takka bara 1930tti gaggeeffameef sababa ta'e. In this battle where aircraft was used for the first time in Ethiopia for welfare, Ras Gugsaa was defeated and killed jedha. Lola kana keessatti lola Anjim kana keessatti yeroo jalqabaaf xiyyaarri itti fayyadamame Itoophiyaa keessatti lolaaf oolee ture. Ras Gugsaan injifatamee ajjeefame. Akka kitaaba seenaa Zillul Aswad yookaan gaaddisa gurraacha jedhamu kan afaan Arabaatiin barreeffame keessa jirutti waa'ee lola kana Ras Gugsaa kana injifachuuf Haayila Sillaaseen wantoota hedduu biyyi Itoophiyaa kun qabdu gurguree fayyadamee akka ture. Xiyyaaronni achirratti fayyadamanilleen xiyyaarota kanneen Portugaal fa'aa xiyyaara biyyoota gurguddatanii fi humnoota Gugsaa kana qabeenya guddaan akka injifatametu himamaa ture. 2 days later Zawdituu died and Nugus Tafarii assumed the throne as Emperor Haayila Sillaasee I jedha. Guyyoota lama booda Zawdituunis duute. Nugus Tafariin immoo teessoo mootummaa qabatee Empire Haayila Sillaasee jedhamuun mana amantaa Ortodoksii irraa muudama argatee bulchuu jalqabe jechuudha. Kan itti aanee jiru foreign influence kan jedhudha. Bara san keessatti dhiibbaan alaa maal akka turedha. Warri alaa dhiibbaan uumaa turan biyyoota akkamiiti? Ras Tafarii and his supporters had the appreciation and the support of European legation jedha. Kana jechuun Ras Tafarii fi deeggartoonni isaa dinqisiifannaa fi deeggarsa ergamtoota Awurooppaa qabanii
Europeans saw in the rise of Safari a bright prospects for capitalist investment in Ethiopia jedha. Lammiileen Awurooppaa ka'umsa Tafarii keessatti investimentii kaapitaalistii Itoophiyaa keessatti argachuuf abdii ifa ta'e arganii yoo inni kun gara aangootti dhufe investimentii fi kaapitaalistii keenyaaf karaan banamuu mala yaadachuun deeggaraa turani. Tafarii also enjoyed the support and sympathy of foreign powers jedha. Kana jechuun Tafariin immoo abdii isaanii ifa ta'e kana deeggarsaa fi mararfannaa humnoota alaa irraayis argatee ture jechuu. Sababa kanaaf particulaarii keessumattuu immoo after his European tour of 1924 erga bara 1924tti Awurooppaa daawwateen booda he also enjoyed almost the full support of the 10 Ethiopian intellectual jedha. Haala kanaan humnoota alaa irraas deeggarsa argate. Keessumattuu erga isaan daawwateen booda namoota akka malee deeggaramu Itoophiyaa keessaa kan sadarkaa tokkoffaatiin the emergence of autocracy kan jedhu immoo muddama bara Haayila Sillaaseen dhuunfaa isaatiin biyya waan barbaadutti ajajee kan barbaadu dhorgaa hojjechiisaa ture kan jedhamu emergency yookaan muddama autocracy nama tokkoon gaggeeffamu mootummaa abbaa irree biyyi guutuun nama tokkoon hoogganamu kan bara 1930 hanga 1955tti turedha. On November 2 jedha. Ji'a Noovembarii yookaan immoo ji'a Adoolessaa 2tti bara 1930tti jechuudha. Nugus Tafarii was crowned Emperor Haayila Sillaasee one in a lavish ceremony attended by foreign dignitaries. Immediately after his coronation, Haayila Sillaasee began to lay the groundwork for an absolutist state in Ethiopia jedha. Erga Nugus Tafariin gonfoo Impara Haayila Sillaasee ta'uun ulfina qabeessa ta'ee abbaa gonfoo ta'ee sirna kabajamtoonni biyya alaatii irratti hirmaatan sirna aangoo qabachuu argateen booda achumaan ergaa gonfoo itti kaa'ameen booda Haayila Sillaaseen Itoophiyaa keessatti mootummaa absoluutii bu'uura kaa'uu eegalate yookaan isa boodas dhalli isaa gara aangootti akka dhufu yaadee ture. His first step was the promulgation of the 1931 constitution jedha. Mootummaan inni godhate kun tarkaanfiin inni jalqabaa heera mootummaa bara 1931tti labsuu ture jechuudha. Waan kanaan itti milkaa'ee ture. The 1931 constitution helped Empire Haayila Sillaasee to strengthen further his power by removing hereditary rulers in 1932 jedha. Kana jechuun heerri inni bara 1931tti baase kun Impaayerri Haayila Sillaasee kun bulchitoota dhalaa buqqisuun aangoo isaa daran cimsuuf akka danda'u isa gargaare jechuudha. Kana immoo kan godhe bara 1932tti. The last hereditary rule of Gojjam, Ras Hailu, was removed and imprisoned for helping Iyyaasuu to escape from his prison in Fiichee jedha. Bulchaan dhalootaan dhumaa kan Gojjam Ras Hailuun buqqifamee hidhamee ture. Iyyaasuu mana hidhaa Fiichee keessatti akka miliquuf isa gargaare. Sababii kanaaf hidhamee ture. The following year jedha. Baratti aanu keessa the kingdom of Jimmaa come under complete central government control jedha. Baratti aanu kanatti mootummaan Jimmaa guutummatti to'annoo mootummaa giddugaleessaa jala seenee ture. In the military sphere too, in 1930
The Imperial Bodyguard was established with the help of Belgian advisor jedha. Kana jechuun baruma kana immoo waraana keessattis bara 1930tti eegduun Haayila Sillaasee yookaan Impaayerichaa gorsitoota Beeljiyeemiin gargaaramuudhaan hundeeffamee ture jechuudha. In 1934, the Holata Military Academy was set up jedha. Bara 1934tti akaadaamii waraanaa Holotaa jedhamu hundeeffamee ture. These developments were interrupted by the Italian fascist invasion of 1935 jedha. Guddinni kuni kan addaan cite weerara faashistii Xaaliyaanii bara 1935tti gooteen kan adda cite turedha. Mata duree itti aanu Italian aggression and the patriotic resistance causes and courses of the war kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Hamma walitti deebinutti nagaan tura.